akkam jirtu kabajamtoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhe isinitti himaa Anfaar Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo hundeessaa paartii fi falmaa mirga namoomaa jedhamuun kan beekamu obbo Lidatuu Ayyaaloo siyaasa hokkaansaa fi ajjeesaa biltsiginnaa sababeeffachuun filannoo baranaarraayis ta'ee siyaasarraa of qooduu isaa ifatti beeksiseera. Kumaara mootummaan Abiyyi Ahmad karaa Leencoo Lataa fi Diimaa Nagaoon taphatuuf as ba'e dhagahameera. Walitti bu'iinsa poolisii fi uummata jidduutti uumameen guyyaa kaleessaa magaalaa Mooyyalee gara jeequmsaatti jijjiiramuun dhagahameera. Oduu biyya alaatiin Chaayinaa fi Raashiyaan addeessa irratti buufata hawaa ijaaruuf walii galaniiru. Babal'ina oduutiin hundeessaa paartii fi falmaa mirga namoomaa jedhamuun kan beekamu obbo Lidatuu Ayyaaloo siyaasa hokkaamsaa fi ajjeesaa biltsiginnaa sababeeffachuun filannoo baranarraayis ta'ee siyaasarraa of qooduu isaa ifatti beeksiseera. Lidatuu Ayyaaloo hirmaannaa siyaasaa Itoophiyaa keessatti nama beekamaa kan ture yoo ta'u, yeroo darbes magaalaa Bishooftuutti qabamee hidhamuun waraqaa mootummaa ce'umsaa qopheessite akkasumas ammoo shugguxii seeraan alas qabda jedhamuun himatamee wabiidhaan gadhiifamuun isaa kan yaadatamudha. Obbo Lidatuun dhukkuba onneen nama baay'ee rakkataa ture yoo ta'u, yaalaaf gara Ameerikaa osoo deemaa jiru humna tikaa biltsiginnaan qabamee deebifamuun kan yaadatamuu fi sana booda sagaleen isaa dhokatee siyaasa keessaa of baasuu isaa ibseera. Obbo Lidatuun tibba darbe buufata xiyyaaraa keessaa erga deebifamee booda muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad bira erga geeffameen gaafan si waamu dhufta jedhamee gara manaatti deebifamuu turuunsa dhagahameera. Gaafa gurraandhala 27 2013 akka lakkoofsa Habashaatti ammoo hatattamaan masaratti akka barbaadamu itti himamee deemee gaafa deemu namni inni fuulan beeku tokkoyyuu keessa kan hin jirree fi dubbichi kan inni eege osoo hin taane wanti addaa isa mudateera. Innis yeroo bitaa fi mirgi ilaalutti hunduu hoggantoota fi tika Eertiraa turanidha. Jeneraalota Eertiraa hoggana tikaa Abrahaa Kaasaan durfaman akka ta'e maddi kennanuuf himaniiru. Obbo Lidatuu Ayyaaloo erga teessisanii booda filannoo lama kan dhiyeessaniif yoo ta'u, innis siyaasa waan jedhamu keessaa of baastamoo asmaratti baasnee si hiina kan jedhu ture. Innis dhukkuba onnee qabu himee haaluma jirus ilaalee siyaasa keessaa of baasu jedhee deebisuun isaa beekameera. Ergasii gama mootummaatii fi tikoota Eertiraa kanneeniin hordoffii guddattu irratti raawwatamaa kan turedha. Obbo Lidatuun sababa fayyaa koof jecha of baaseera jedhee ibsuuf dirqameera. Kumaara mootummaan Abiyyi Ahmad karaa Leencoo Lataa fi Diimaa Nagaoon taphatuuf as bahee dhagahameera. Akkuma beekamu gareen maqaa ABO murna biltsiginnaan socho'u shiraan qabsoo uummataa butuuf kan inni dalagaa jiru ifaatti baheera. Kunis sanbata xiqqaa dhufu gaafa guyyaa 13 Duwwaa 3/2021 sagantaa qopheessuun goleewwan Oromiyaa hunda keessaa waamicha taasisaniiru. Bakki bultii nyaanni fi durgoon achi kan kafalamu ta'uu caasaan isaanii biltsiginnaa waliin ijaaranitti himaniiru. Kanneen fagoo dhufan jimaata galgala akka bulan caasaa isaanii gahaniiru. Kana sababeeffachuun uummata haalaan gowwoomsuun Jaaldaa'oo Ibsaa akka manaa hin sochoone akeekkachiisa dhumaa kaayyatanii guyyaa kaleessaa waajjira ABO cabsanii seenuun dhagahameera. Waamicha biltsiginnaa dhimmi irratti mari'atamu haga yoonatti ifatti hin beekamne tokko qophaa'uun namoonni waamamaa jiraatuun irra gahameera. Bakki isaa Adaamaa galma Abbaa Gadaa yoo ta'u, guyyaan bitootessa 13 fi 14 sanbataa fi dilbata as deemuu fi kan qopheessaa lafa jalaan biltsiginnaan inni ji'oo jechuun maqaa Leencoo Lataa fi Diimaa Nagaoo dhaabden yoo ta'u, waamicha kana kan gochaa jirus Leencoo fi gareewwan isaa ta'uun beekameera. Hirmaattonni walgahii barsiisota Oromoo Yuunivarsiitii Haaraa irraa hanga Piroofeesaroota kan jiran mara miseensotaa fi hoggantoota dhaabbilee siyaasaa Oromoo, abbootii gadaa, jaarsolee, dubartoota, dargaggoota, namoota bebbeekamoo, aartistoota, atileetota, gaazexeessitoota fa'aa akka ta'e maddi kenna kun ifoomseera. Kaayyoon kora kanaa ifatti beekamu baatus odeeffannoo haga yoonatti argameen irra dibaan korichaa marii Oromoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu irratti geggeessu yoo ta'u, qolli isaa gaafa irraa fuudhamu diraamaa mootummaa Abiyyi Ahmad irratti nyaatame Tokkummaa Oromoo jedhu sana karaa Leencoo Lataa fi Diimaa Nagaoo yaaluu akka ta'e irra gahameera. Akkasuma mootummaan Abiyyi Ahmad ergamtoota kana ofitti yaamuun qajeelfama kana gadi itti kennuunis dhagahameera. Oromoon balaa irra jira dhimma filannoo irratti paartileen siyaasaa Oromoo hirmaatu akka didan
Ormi waan harkaa qabnu akka nurraa hin fudhanne Oromoo wal bira dhaabbatu qaba. Osoo wal lollu kan seenaa ta'uuf deemna. Nama kenna ormaaf kennuu hin qabnu. Tokkummaa jedhee afaan isaanii kaa'ee jiraatu maddeen keenya OFM himaniiru. Sagantaa kana adda durummaan kan qopheessee jiru Baarentu yookaan ammoo Sintaayyoo Ibsaa Naga'oo Taayyee Danda'a Abbabaa Garasuu akka ta'e beekameera. Kanaaf uummanni Oromoo murna maqaa adda addaa moggaafachuun gufuu qabsoo Oromoo milkiin of kaltii ga'ee kana gufachiisuuf hoollatu duuka buunee hordofuun kora shiraa kana fashaleessuu qabna jechuu maddeen keenya OFM himaniiru. Warroonni hirmaannaa kana godinaalee addaa naannawa Finfinnee dabalatee kutaa Oromiyaa garaagaraa irraa hirmaachuun dhiiga fi lafee qabsaa'ota Oromoo daldala kanaa saaxiluu fi adaba isaaniif malu kennuufiin dirqama Oromummaa keenyatti jedhaniiru. Gumaa goototaa fi artistoota keenyaa awwaaluuf shirri biltsiginnaan dalagaa jiru hin milkaa'u. Shira maqaa ABO'n biltsiginnaan sanbata xiqqaa dhufu kana qopheesse fashaleessuun qabsoo keenya haa milkeessinu jechuun taajjabdoonni ibsaniiru. Itti dabaluun taajjabdoonni fi xanxaltoonni kunneen kan jedhan Oromoon qumaara muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmad karuma tooftaa wal fakkaatuun taphatamuun lammaffaa nyaatamuu akka hin qabne dhaamaniiru. Walitti bu'iinsa poolisii fi uummata jidduutti uumameen guyyaa kaleessaa magaalaa Mooyyalee gara jeequmsaatti jijjiiramuun dhagahameera. Ka'umsi jeequmsa kanaas poolisiin humnaan konkolaataa dhuunfaa uummata boba'aa hojii isaaf yeroo fudhatu yaalutti walitti bu'iinsi kan eegale ta'uu maddeen keenya OFM'tti himaniiru. Walitti bu'iinsa kana sababeeffachuun hawaasni magaalattii sagalee hiriira mormiis dhageessisanii kan turan ta'uu maddeen keenya nuuf himaniiru. Hiriira mormii kanarrattis guyyaa kaleessaa waraanni sirna biltsiginnaa akkuma barate lubbuu dargaggoota lamaa galaafateera. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen Muhammad Kiyaarii fi Abdushakur Muhammad kan jedhaman ta'uu maddeen keenya nuuf himaniiru. Gama biraatiin kibba Oromiyaa Arsii keessatti murtiin dabaa ilmaan Oromootti murteeffamuun dhagahameera. Akka maddeen keenya nuuf himanitti tibba kana kibba Oromiyaa godina Arsii dheeratti manni murtii waliigala Oromiyaa murtee dabaa ilmaan Oromoo irratti dabarse jedhaniiru. Akka maddi keenya kun jedhutti dhaddachi mana murtii waliigala Oromiyaa Shawaa Bahaa guyyaa dheengaddaa bitootessa 8 bara 2021 dargaggoota Oromoo 4 irratti badii isaanii ala murtii itti murtaa'u himaniiru. Dargaggoonni arfan kunneen sababa du'a Haacaaluun booda kan qabamanii hidhamanidha jedhaniiru. Maqaan dargaggoota kanneenis Addisuu Hambisaa, Abbabaa Nagaash, Abdallaa Muhammad jedhamanii fi inni kan biraa maqaan isaa hin beekamne hidhaa cimaa waggaa 3 mataa mataatti itti murteeffameera. Akkasuma dargaggoowwan baay'inni isaanii 10 ta'e kan maqaa isaanii hin argatin irratti ammoo waggaa 1 fi baatii 6 irratti murteeffamu OFM odeeffateera. Oduu biyya alaatiin Chaayinaa fi Raashiyaan addeessa irratti buufata hawaa ijaaruuf walii galan. Ejensiin qorannoo hawaa Raashiyaa akka ibsetti bulchiinsa qorannoo hawaasa biyyaalessaa Chaayinaa wajjin walii galteen buufata qorannoo dirra addeessaa fi orbiit irratti iddoo lamatti ijaaruuf karoorsaniiru. Ejensiin qorannoo hawaa biyyoota lamaanii akka himanitti biyyoonni biroos buufataalee qorannoo ijaaramuuf jiran kanatti gargaaramuu ni danda'u jedhameera. Raashiyaan ganna 60ffaa xiyyaara samii dhala namaa qabate yeroo jalqabaaf gara hawaatti ergite kabajuuf wayita qophiirra jirtutti oduun kun dhagahameera. Buufanni qorannoo saayinsiif dirra addeessaa irratti ijaaramu kun abuurraa fi itti fayyadama addeessaa dabalatee qorannoo saayinsaawaa bal'aa geggeessuuf akka oolu ejensiin qorannoo hawaa biyyoota lamaanii ibsaniiru. Ibsi afaan Madariiniin bahe Chaayinaa fi Raashiyaa muuxannoo saayinsii hawaa irratti kuufatanii gargaaramanii meeshaalee qorannoo hojjechuu fi teknoolojii qorannoo hawaatti qindoominaa wajjin fayyadamuu wixinee ijaarsa buufata qorannoo hawaa idil addunyaa waloonii hojjetu jedheera. Ibsichi akka jirutti biyyoonni lamaanuu buufata qorannoo kana karoorsuu fi hojjechuu irratti wal tumsus jedhameera. Sagantaa qorannoo hawaa Chaayinaa kan xiinxalaa ogeessi Chiinlaan jedhamu AFP'tti akka himetti piroojeektii barbaadamuudha. Tumsa piroojeektii qorannoo hawaa sadarkaa idil addunyaa isa guddaa ta'e jechuun ibseera. Chaayinaan qoonni abuurraa hawaa irratti qabdu kan biyyoota kaan wajjin wal biratti wayita madaalamu dhiyootti kan dagaage yoo ta'u xiyyaarri hawaa Chang 5 jedhamtu biyyattii gara addeessa irratti ergitee dhagaa fi biyya addeessa irratti funaanuun muddee darbe gara dachiitti deebiteetti jedhameera. Xiyyaarri hawaa kun milkaa'inaan
as isii xumuramuun chaayinaa dandeettii qorannoo hawaa keessatti qabdu dabalaa dhufuu mul'ise jedhameera. Qorannoo hawaa jalqabaa kan bu'uureessite Raashiyaan waggoota dhiyoon asitti dursummaan qabdu Ameerikaa fi Chaayinaan irraa fudhatameera. Bara darbee SpaceX rookeettii furguggeessitee milkaa'uun Raashiyaan kanaan dura qorattoota hawaa gara buufata qorannoo hawaa geessu addatti dhuunfataa kan turte dhaabsisuun ni yaadatama. Ameerikaan bara 2024tti dhala namaa ji'arra deebistee akka qubsiiftu beeksisteetti. Sagantaa Artemis jedhamu kanaan dhiira fi dubartii dirra addeessarra qubsiisuuf karoorfameerra jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu yeroo kana qabannee dhiyaanne isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.